Hordoftoota chaanaalii Lali YouTube nagaa Faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti galata Waaqayyoo. Jirtuu jabaattuu hundumti keessan jiruu jireenya hojiin biyya keessa biyya alaa warra jirtan hundumti keessan nagaadha. Ani nagaa kooti galata Waaqayyoo. Jiran isiniin jedha har'a wanta ajaa'iba tokko hojjetadhe dibata bareedduu kanan hojjetadhe kan rifeensaa jechuudha. Haala bareedaa kanaan hin hojjetadhe wanta inni fakkaatu ilaala akka tokko miidhaga akka tokko bareeda. Ilaalaan isiniin jedha maal irraa akkan hojjedhe maal immoo akka ta'e wajjumaan hojjenna wajjumaan ilaalan isiniin jedha. Amma wajjumaan ilaalla ana wajjiniin tura kallattiidhumaan gara hojjechuutti darbina isiniin jechuudha. Wajjiniin hojjenna na wajjiniin tura na wajjiniin ta'a. Ishii haala kanaan hundumaa qopheeffadheera walumaan hojjenna. Asitti baanziliinii qopheeffadhe asitti immoo bishaan ho'aa jechuudha. Bishaan baay'ee waan qopheeffadhe. Asitti immoo zayitii aamilaadha jechuudha. Kun zayitii aamilaadha. Asitti immoo kun dibatan waliin mammakee manatti hojjetadhe dibadhuudha. Kana qopheeffadheen jira. Akkamiin akka waliin hojjennu immoo walumaan hojjennaa na wajjiniin tura. Kun baanziliiniidha. Baanziliinii ani baay'een jaalladha. Kallattumaan baanziliinii akka keessatti godhadha jechuudha. Maankaa tokko akkasiin argitanii. Qodaattii ba'umsaa makaraadha garuu akkasidha jechuudha. Baay'ee tokko fayyada baay'ee tokko baay'ee gaariidha dhugaan isiniin jedha. Kun zayitii aamilaadha isiniin jedheera. Akkasitti fasaashiitti dabaladha. Akkasuma kanallee irraa ittiin dabaladha jechuudha. Maaliif akka inni naa qallatuu qaba jechuudha baanziliiniin. Baanziliiniin akka qallatuuf immoo akka yaa'uuf immoo bishaan ho'aa kana keessan godha. Haala kanaan haala baay'eedhaan fayyadama baanziliinii baay'ee tokko rifeensa laaffisuutti, rifeensa gobbisuutti, rifeensa dheeressuutti akkasuma rifeensa fuulduraa nu jalaa dhumu nu jalaa caccabuu nu fiduudha. Baanziliiniin carraa guddaa qaba wanta hundumaaf sin fayyada. Fuulaaf illee hedduu gaariidha. Akkasitti bishaan ho'aa keessa gootu jechuudha. Amma inni qallatutti akkasuma ittiin sochoostu. Haala kanaan yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha. Bishaan ho'aatu na gube. Warra godhachuuf ture naaf hin mijanne. Haala kana waan akkasii keessa godhachuu qabdu bishaan akka itti ho'uu fi irratti ho'ee akka baqsuuf jechuudha. Akkasuma utuu ho'ee jiru immoo dibachuu qabdu biyyaansi torbee keessa si'a 2 si'a 3 haala kanaan of fayyadamtanii haala kanaatu yaaltanii laattanii baay'ee tokko gaariidhaan isiniin jedha. Baay'ee tokkon jaalladha baanziliinii baay'ee gaariidha. Haala kanaan yaalaati. Hojjetadhaa fayyadamaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Manaa baqaa jira. Yaa'aa jira jechuudha amma. Bishaantu na gube. Yaa'aa jira na wajjiniin tura haala kanaan fayyadama baay'ee tokko gaariidha. Ani baay'een fayyadama akkuma isinitti hime rifeensa dheeressuutti laaffisuutti illee baay'ee gaariidha. Baanziliinii namni tokko buqqee keenyatti qabata jedhanii jibbuu rakkoon qabu. Waan tokko isin hin miidhu faayidaa isaa caala jechuudha. Ani baay'een jaalladha baay'ee fayyadamas haala adda addaatiin. Baay'een fayyadama baanziliinii. Yeroo miiccachuu jala geessanus akkasitti fayyadamtan gaafa miiccattan buqqee keessan irraa sokkomtanii miiccattu malee miidhaa tokko hin qabu. Eeganni xumuree wal deebina. Hordoftoota kiyyaa haala kanaan haala bareedaa ta'een baqeenaaf yaa'ee jira argitanii waan inni fakkaatu jechuudha. Akka inni bareedu haala kanaan utuu inni ho'ee jiru dibattu jechuudha. Amma utuu inni ho'ee jiru utuu ho'iinsi isaa keessaan bahin akkasittiin dibattu daftanii amma dibattu booda hin qorra. Baanziliinii waan of keessaa qabuuf hin qorra waan ta'eedhaaf daftanii utuu inni ho'ee jiru dibattu. Haala kanaan yoo fayyadamtan rifeensa keessan baay'eetti fayyadduun isiniin jedha. Isa kana fakkaata jechuudha hordoftoota kiyya. Amma wajjumaan dibanna jechuudha. Akkaataan itti dibadhu kanas utuu inni ho'ee jiru wajjiniin ilaalla. Na wajjiniin turaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Na wajjiniin turaan wajjumaan iyyuu dibannaan isiniin jedha. Na eegaanii. Hordoftoota kiyya qodaattii kana qopheeffadheera kanatti naqadheen dafee dibadha jechuudha. Utuu inni ho'ee jiru dibachuu qabdu utuu inni yaa'ee jiru dibachuu qabdu. Ani mee kanatti naqeen dibadha jechuudha. Ana wajjiniin tura kallattumaan gara dibachuutti seennan isiniin jedha.
nama wajjiniin tura qoduma kanattiin garagalchadha jechuudha yoo keessaa naa yaa'e gaaniyyuu akka kanattiin basmaa wal utuu inni yaa'ee jiru dibattu jechuudha hin qorra jechuudha baansilinii waan qabuuf meegaa mana yaalamee ani isiniin jedha waan akkasitti naqattanii dibachuu dandeessu daftanii dibattu isheeyyuu manatti bishaanuma awwaa keessan dhaaba jechuudha hooyeetu jiru dibachuu qabdu kanaafiyyuu dibadhaa baay'ee tokkon jaalladhani jijjiirama isaas guddaa waanan argeef baansilinii baay'ee gaariidha kallattumaan nan dibadhaa amma jechuudha ani turboo keessaa si'a lama nan fayyadama deebi'ee baansilinii aadaa addaatiin fayyadama jechuudha baay'ees immoo fayyadamsu akka kanatti akka fashaashiittis hin fayyada jechuudha hinuu ajoollee baansilinii rifeensa bareechuutti rifeensa miidhagsuutti rifeensa fiduutti ani baay'een jaalladha karaalee faayidaasaa kanallee kanaaniin akkas fidadha jechuudha isa kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyya haala kanaa yoo fayyadamtan baay'ee tokko gaariidha deebi'aa qacca isaatti yoo dibattanis gaariidha ammanattu bishaan waa keessa dhaabuu qabdu qaqallachaa akka deemu akkasiin jalaa hin qorrine haala kana gootu gaafa miiccattan buqqeessaa sukkumtanii miiccattu wanta isin miidhu tokko hin qabu jechuudha baansilinii sirrimattituma dibattanii rifeensa keessan miiccattanii gaariidha akkasittis nan fayyadama jechuudha haala baay'een hin fayyadama wanti isinii hojjedhu kun viidiyoon kun hundumtisaa wanta na fayyade an jijjiirama rifeensa kootitti argina laalaan isiniin jedha miidhaga baay'een jaalladha kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota kiyya masaajii gochuu qabdu sirriitti masaajii godha masaajiin kun wayii of keessaa qaba inni akkasiin isiniin jedha hordoftoota kiyya kana fakkaata jechuudha waan inni fakkaatu ilaalaa gar tokkottis dibaan jira jechuudha inni hordoftoota kiyya akkasii ilaalaa baay'ee tokko jijjiirama qaba baansilinii baay'een keenya of biraa qabna haala kana nuu fayyadamne gaariidha baay'ee tokko fayyadan isiniin jedha amma yeroo ho'ina qabu kanatti inni iyyuu hin baqa rifeensuma keenya keessatti rakkoon qabu rifeensa gobbisuutti dheeressuutti duraan kan fuulduraan dhume nuu fiduutti baay'ee gaariidha fuula keenyaafillee isiniin jedha hordoftoota kiyya kanaaf haala kanaan fayyadamaa baay'ee namatti tolaan isiniin jedha masaajii gochuu qabdu sirriitti hordoftoota kiyya haala kanaan sirriitti dibadhee fixeen jira haala bareedaadhaan isiniin jedha akkasitti fayyadamaatii yaalaa ilaala hundumti keessaniyyuu akkasitti fayyadamaatii yaalaa ilaalaan isiniin jedha namoonni rifeensi dheerachuun didee laafuu didee fuulduraan na jalaa dhuma na jalaa caccaba jettan haala kana yoo fayyadamtan rifeensa keessan carraa deeffachuu qabdu jechuudha akkasitti fayyadamaan isiniin jedha kanaa ilaalaa bakka amma kan koonaa guutee bakka gurguddachuudhumaafi malee naa guute jechuudha viidiyoon koo irraa kana fakkaatan isiniin jedha warroonni amma yoo natti maatii naa taatan na jajjabeessitan guddaa tokko galatooma warreen maatii naaf hin taane immoo maatii naa ta'a chaanaalii kiyya sabiskiraayib shee laayik naa godhaan isiniin jedha viidiyoo itti aanu nagaa walitti deebinutti turtii gaarii waaqayyoon si wajjin ta'u nagaa naa tura nagaa ta'a